Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee kan warra biyya Arabaa kamirruu jiraattan dubartii dhiira jedhee osoo addaan hin baasne kan ilaallatudha jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti hordofaan isiniin jedha waan isin fayyadu. Annugaan isin jedha waan isin fayyadu waan amma argaa jirru kanarraa dhugumatti baay'ee waan nama jibbisiisu kan intarneet irratti sooshaal miidiyaa irratti argaa jirru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo kiyyaarratti osoo seenne dura warri chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Subscribing gootanii irra caalii warri viidiyoo kiyya laalu jechuudha. Warra subscribe hin goonin ala kan isaan laalanii hin mul'isa waan ta'eef jechuudha YouTubein. Kanaafuu subscribe godhaa gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Wanta isin fayyadu qofa kan isin biraan gahu sirba adda addaatii miti wantoota adda addaa walitti qanaabbaree isin biraan hin gahu waan isin fayyadu qofa jechuudha namatti hubatee laaluu fi kanaaf akkasuma like share gochuudhaan hiriyoottan keessanii yoo jaalattan jechuudha. Share godhaan isiniin jedha. Tanaan dura wanta mucayyoon ijoollee lama walitti aansee isin biraan gahee hin jiru jechuudha. Isaanis birri akkanatti dhiirri narraa nyaatee akkanatti ammoo kaammotu lubbuu kiyyan balleessaa yookaan birri kiyya akkanaa deebisu biraan naan gaha waan jedhamu tokko jira. Ijoollee lamaan fuudhee sagalee isaanii isin biraan gahee jira. Akkasumas iyyuu suuraa mucaas baasnee jira jechuudha internet irratti. Ani suuraa namaa hin baasu tureyyuu maaltu na baasise dhiira tokko jiila ta'a jedheeti hin baasu tureyyuu hin baasne waan akkana kana kanan ani isinitti dubbachuu eegale waggaa 2 dura garuu suuraa namaa baasee hin beeku. Ijoolleen rakkoo isaanii naan gahan suuraa wajjin naan gahanii baasee hin beeku garuu suuraa namaa baasee jira. Sababni ani baases hin baay'ate wanta kana kun hin baay'ate dhiirri tokko laalee hajii lufanni kanan baase jechuudha. Gaaris akka hin taane beeka. Maqaa namaatiif hin tolu. Garuu maaltu na baasise jiila akka ta'u jechuudha. Deebanii hadhallee ammoo ijoollee sadiitu waan kana keessa naan gahee u'uu jedhanii boohanii ijoollee lama Beerut keessa kan jiraatan mucayyoon takka Dubaayii keessa kan jiraattu jechuudha. Kana hundayyuu sagalee isaanii suuraa isaan na erga maali isaanii kaanii isaanii achumatti dhiisee dhugaan isin hin jedha. Ofii kiyyaa isinitti dubbachuu dhufe. Tanaan dura yeroo nani akkasitti intalli sun dubbattu jechuudha. Ijoollee lamaan dubbatan baga nyaatetu baay'ata. Baga nyaate ati baankii seete ati isaaf biyyaa baate birri dhabsi fuudha waan jedhamu koomentii keessan jalatti jechuudha. Baga nyaatetu baay'ata kana jechuudha irra caaleen. Isinis maaliif sababa maaliif akkana jedhame? Sababa maaliif koomentii akkana barreessitan hoo jedhamu ta'e hin baay'ate. Bakka hin baay'ate overii ta'e namni tokko laalee tokko irratti hin jeela. Fakkeenyaaf nama biraa hayi mucaan kun akkanatti narraa nyaate mucayyoon tun akkana birri 20,000 akkana dhabde sababa dhiira wal jaalatanii wal janajjananii foo jedhame tokko sooshaal miidiyaa irratti bahe hayi boru kuni anaafis akkasuma jedhee namni irra laallataan jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf koomentii akkasiisan walii kennitanii dura yeroo sooshaal miidiyaa irratti bahu hundi keessan bo'aa turtan jechuudha. Hundi keessan bo'aa turtanii haraam jechaa turtan jechuudha. Waan akkana kun haraam jechaa turtanii. Amma deddeebi'ee 2-3 dhibba deebi'ee jira. Namni immoo tokko irratti jiila. Narratti ilaala jiila akka jette jedhan san hattuun namni tokko irratti ilaalee hin jiilaan jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasitti warri Beerut keessa jiraatan birri amma yeroo kanatti ofii keessaniyyuu akkamitti akka ijoolleen irra caaleen isaanii akkamii keessa akka jiran isin ammoo asii dhiiraaf ergee akkana na godhe suuraa isaa namattasi yookaan birri kiyya na deebisu yookiin ofin ajjeesaa warri jettan kun amma dogongora mataa keessaniiti. Dogongora mataa keessaniitiif deebitanii maqaa namaallee balleessuu hin deeminaa. Ofii keetii kaastee ergiteef san booda hoo risiitii ergiteef baankii irratti ergiteef maali san keessaa fuutanii nama ergitanii ijoollee kaawwaniif gorsa haa ta'u jettan. Ofii keessaniif gorsa dhugaan isin hin jedhaan. Ijoolleen jiranii kan kaayyoo ofii beekanii biyyaa bahan jechuudha. Kan kaayyoo ofii beekanii
boru namantaa borofan jijjiira jedhanii kan biyya bahan jiru. Isaan gorsa haa ta'uu warri jettanii dhaamsa akkasiisan naan geessan ofiif keessaniif of gorsaa. Dura ofii keessaniif of gorsaati namaaf fakkeenya ta'an isiniin jedhan dhugaan isiniin jedhaa. Maaliif na aarse baay'een isiniin gahaan ture. Waggaa lama dura kanan ani viidiyoo kana osoo chaayinaalee kee keessa gaseentanii ilaaltanii martisa kanuma haasaa bakka. Waan marakkinaa kana haasaa waan osii nyaatame achi nyaatame kana haasaa. Maaliif namni irraa hubataa hin jiru ammallee fuudhanii sana biraan gahan. Anammaan booda dhugaan isiniin jedha warri birrii akkanatti na nyaate achi na godhe jettaniin na biraan geessan karaa chaayinaalee kiyyaati irratti sheeriin godhu. Sababni isaas hin baay'ate namni irraa hubataa hin jiru waan ta'eef. Ani wanni isiniin jedhu ammoo warri dhiiraa warri birrii keessa biyya Arabaa teessanii Itoophiyaa keessa teessanii warri birrii kaashii argattanii itti fayyadamaa jirtan hiddilii qabdaniin isiniin jedha carraa guddaa qabdan. Biyya keessa teessanii biyya Arabaa irra birriin isinii ergamuun nyaachuun carraa guddaa qabdanii baga isinii godhee baga nyaattan. Maaliif Itoophiyaadhaa kaatee mucayyoo tana harka cabsitee ija jaamsitee irraa furannee ofii ishiitti kaastee si ergite. Baga nyaate bakka warri koomentii jalatti baga nyaate jettan sana anadha sinan deeggaraa baga nyaate. Na aarse dhugaan isiniin dubbadha. Na aarse ifaajee namaa nyaachuun gaarii akka hin taane nan beeka. Warri dhiirafan isin jedha gaarii akka hin taane nan beeka. Garuu karaa jaalalaa walis seentan maal jedhan namni karaa feesbuukiitiin miti. Warri intarneetaan gadhiifamu sooshaal miidiyaatiin gadhiifamu feesbuukidhaan maaliif wal janajjantanii imoodhaan waatisaappii wal deebistanii birrii walirra nyaatame akka jedhan laannu karaa kana walitti seenne namatu walitti nu seensise namatu nu jidduu jira malee karaa feesbuukiitiin miti. Garuu ishiin biyya ormaa jirti inni biyya keessa jira mee dubbii kana keessatti hasaabaa dhugaa dubbiin isin harkaa bada isin jalaa miliqaa. Kanaaf gowwaa hin ta'inaan isin jedha gowwaa hin ta'inaa. Warri birrii keessan karaa kamiinuu jaalalaan haa ta'u waldaa garaa keessa jiraatanii haa ta'u karma kamiinuu birrii keessan of harkaa baastanii booda boossan maalaan akka isin jedhu hin beeku. Warri birrii karaa kanaan argattan baga nyaattan gosh dhiirri baga nyaate siyaasi fa'u. Bakka dubbiin faallaa deema waan ta'eef jechuudha. Erga dubbiin faallaa ta'ee erga ergitanii ofii keessan ifaajee keessan ol fuutanii erga ergitanii fi baga nyaate homa gochuun hin danda'amu. Tokkorraa laalee jiilaa hin jiru. Sanirraan booda immoo erga ergitee akkana na godhe achiin na baasee mucaa kana naa qabee asiin na baasi. Hin jiru ammoo booda wanta akkasii. Bakka hubadhuuti ifaajee waan kaayyoo biyyaa baateef beeki amborum nama akkamiiti. Namni jaalatee shinti beete Arabaa keessan oolu jaalatee ija diinatiin hin laalamu. Ija diina keessa jiran yaada namummaa haa qabaatan malee diina isaan warri keessa jiraachaa jiru warri Arabaa kun. Jibbamaatii maal ta'aatii saqqaqamaatii jiraachuun dhiira gandaa nyaachisuuf miti. An dhugaan isin jira baay'ee na aarsa waan ta'eef ijoollee sadeen keessa rakkoo isaanii naan gaatan hundi isaaniitu suuraa mucaa naa erganii risiitii baankii ittiin naa erganii dhugaa achuma kaa'ee jira nama sadii achuma kaa'ee kana nan isinitti dubbachuu dhufe hadha. Kanaaf ammoo sooshaal miidiyaa irratti kan ta'aa jiru siruma karaa jaalala walis seentanii erga wal bira geessanii zayitii daffaafaa wal biratti fuutanii walirratti naquu. Aaraa kuni gudiidha gabarana gudiidha. Koronaan kun nuti xiqqaate barnu akka nu wanta fakkataa akka nu hojjannuun koronaan nuti xiqqaate nu dhugaan isin hin jedha. Maal koronaan gadi bu'e jennee osoo laalle hojii keenyarraa haasaa keenyarraa gocha keenyarraa kanumaa beeknee ammas waan gaarii hojjechaa jirru nu. Zayitii daffaa walitti naquun kun mucaan kun irratti fuudhee jettanii lubbuu keessan of balleessuun. Of waraanuun maal gochuun kun martuu hojii shayxaaniti. Garuu waan gaarii tokko soo yaadde karaa gaarii irra deemta. Waan badaa hoo yaadde waan badaa san hojjedhu si goosisa shayxaanni. Kanaaf piliis ammallee kolfa ofii hin godhina. Keessattuu ijoolleen Oromoo kan isin jedha. Keessattuu ijoolleen Oromoo ijoollee Habashaa kamii kan birriin irra nyaata jedhaniitiin sooshaal miidiyaa irratti bahaniitiin bo'an.
kamime ijoollee abashaa kamii kan zayitii dafaa walirratti naqu keenyuma kana please go waan ta'in ammallee tokko jirraa hubadhaa waa tokko tokko irratti yoo argitan wanti kun anaafis hin deema jettanii of eeggachuu qabdan. Kanaan isin hin jedha ani waa baay'eellee isinitti haasa'uu hin barbaanne na aarse jechuudha. Sagalee ijoolleen na ergan suuraa mucaan irra nyaate na ergan achumatti anamman booda karaa sooshaal miidiyaa kiyyaatiin warri birrii narra nyaatettanii suuraa namaa keessan na argitan poostiin godhu sheeruun godhu isin hunda keessaniifuu ifa isinii haa ta'u birrii keessan warri ergitanii akkana na godhe achiin na seensisee irraa naa fuudha yaa obboleeyyan kiyya warri jedhamu zeeroodha ammaan booda isinii galaan jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan ani isiniin jedhuun qabu.